Ashamaa akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya wiirtuu miidiyaa irraa oduu galgala kanaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Oduu waliin kan isin faana turu ani Lubee Girmaati. Itoophiyaan naannolee fi bulchiinsa magaalota hundaa keessatti duula guyyaa tokko biqiltuu miiliyoona 500 dhaabuu irratti xiyyeeffattee har'a eegaltee jirti. Dr. Abiy Ahmedis magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Eekkaatti barattoota mana barumsaa sadarkaa lammaffaa fi sadarkaa tokkoffaa Eekkaa Taraaraa waliin sagantaa dhaabbii biqiltuu guyyaatti biqiltuu miiliyoona 500 dhaabuu gaggeessaniiru. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed akka jedhanitti biqiltuu kan dhaabnu dhaloota dhufuu fi jechuun fuula miidiyaa hawaasummaa isaanii irratti barreessan. Raajii hojjechuu kana maleeffatee uummati Oromoo egeree biyyaaf abdii ta'uu irra deebiin kan mirkaneessan obbo Shimallis Abdiisaan uummata Oromoo kan galateeffatan yoo ta'u akka yaadameen olitti guyyaa har'aa naannawaa Itoophiyaa hundatti ganama sa'aatii 12 irraa eegalee akka galgala keessaa sa'aatii 12tti biqiltuun miiliyoona 566 ol dhaabamuu ibsaniiru. Biqiltoonni dhaabamaa jiran teeknooloojii fi odeeffannoon kan deeggaraman ta'uu qindeessaan koree teeknikaa sagantaa ashaaraa magariisaa Dr. Adafras Warquu beeksisan. Dr. Adafras Warquu akka himanitti sagantaa guyyaa tokkotti biqiltuu miiliyoona 500 dhaabuu guyyaa har'aa gaggeeffamee jiru irratti uummanni miiliyoona 34 ol akka irratti hirmaatus beeksisanii jiru. Sagantaa biqiltuu dhaabuu kan bara kanaa adda kan taasisu Itoophiyaa bakka adda addaatti kan gaggeeffamu ta'uu heeranii biqiltoonni kunneen eessa akka dhaabaman biqiltuu akkamii akka dhaabamee fi baay'inni isaanii odeeffannoo isaaniin galmaa'eeras jedhaniiru. Kunis teeknooloojii saatalaayitiitiin boolla biqiltuun keessa dhaabamu ilaaluun kan danda'amu akkasumas akka biqiltoonni itti qophaa'an irraa odeeffannoon karaa teeknooloojiin deeggaramee kan argamudhaas jedhaniiru. Lakkoofsi biqiltuu dhaabates kallattii adda addaan odeeffannoon isaa erga qulqullaa'ee booda ifa kan ta'aa jirus ta'uu ibsaniiru. Sagantaan ashaaraa magariisaa kallattiin lammiilee hedduu fayyadamoo dinagdee taasisaa jiraachuu himanii sagantaan kun sagantaa Itoophiyaa ittiin magariisa uffifamuu fi Itoophiyaan xiyyeeffannoo misooma magariisaaf kenniteen addunyaa irratti karaa irra deebiin ittiin maqaan ishee yaamamudhas jedhaniiru. Balaa konkolaataa magaalaa Finfinnee irraa ka'ee gama kaabaan imalaa ture irratti dhaqqabeen haadhaa fi ijoollee ishee 4 dabalatee namoonni 13 lubbuu dhabuu poolisiin hime. Lalisaa Magarsaa dabalata isaa qaba. Konkolaataa magaalaa Finfinnee irraa ka'ee gara kaabaatti imalaa ture irratti balaa qaqqabeen haadhaa fi ijoollee ishee 4 dabalatee namoonni 13 lubbuu dhabuun himame. Balaan kun naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa Dagam bakka Warabii jedhamutti gaafa dilbata ganamaa adoolessa 9 bara 2015 qaqqabe. Miidhamtoonni battalatti lubbuu isaanii dhabuu qajeelcha poolisii aanaa Dagamitti abbaa adeemsa qorannoo yakkaa kan ta'an Inspektar Shimallis Booressaa BBC'tti himaniiru. Balaa sukkaneessaa kanaaf ka'umsa kan ta'e konkolaataa fe'umsaa Finfinnee irraa Bahar Daar deemaa ture ta'uu himan. Konkolaataan xaa'oo kuntaala 500 fe'ee ture lafarraan gadee ta'etti of eeggannoodhaan konkolaachisuu dhabuu dubbatan. Kanaanis konkolaataan to'annaa konkolaachisaa ala bahee konkolaataan lama erga rukuteen dabalata konkolaataa uummata baatee Finfinnee irraa gara aanaa warra Jaarsoo imalaa ture irra bahee jechuun dubbatan. Balaa kanaan haati ijoollee 4 duute barsiiftuu Asmaara Gosomaa kan jedhaman maatii gaafachuuf Finfinnee irraa gara magaalaa Qarree Gohaa imalaa osoo jiran balaan kanaaf saaxilaman jechuun Inspektar Shimallis BBC'tti himan. Poolisiin Iraan seera falmisiisaa dubartoonni naamusa uffannaa akka eeganii fi uummata keessa yeroo deeman ammoo rifeensa isaanii haguuguu akka qaban dirqisiisuun hojiirra oolchaa jiraachuu miidiyaan biyyattii gabaase. Poolisiin safuu fi naamusa kabachiisuu daandiitti ba'uun namoonni uffannaa hijaabaa akka kabajan ni to'ataa jedhan dubbi himaan garee poolisii kana. Tarkaanfiin kun erga dubartiin Mahasaa Aminii jedhamtu sababa naamusa uffannaa cabsite jedhuun Taahiraan keessatti hidhamtee achitti lubbuun ishee darbee ji'a 10 booda deebi'ee hojiirra ooluu eegale. Erga mana hidhaatti duutee biyyattii keessatti mormii cimaatu gaggeeffame. Haa ta'u malee tarkaanfii poolisiis yeroo sana akka dhaabbatetu dubbatama. Kanneen seerri uffannaa kabajamuu qaba jedhanii fi falman ammoo hordoffiin poolisii bakkatti deebi'uu qabaa jechuun seerri ba'ee jira. Akka seera Iraanitti dubartiin tokko uffata rifeensa haguugu yookaan hijaabaa fi qaama guutuu dhoksu danaa qaama hin saaxille uffachuun dirqama isheetis jedhameera. Poolisiin safuu fi naamusa seerota kunneenii hojiirra oolchuuf kan gurmaa'edha. Haa ta'u malee gareen poolisii kun namoota seera kana cabsan qabeeni hidhas jechuun odeeffanneerra. Dhaabbati oduu Taasniim jedhamu dubbi himaa poolisii kanaa Sayyid Montaazeerol Mahadii wabeeffachuun akka gabaasetti poolisoonni dubartoota naamusa uffannaa cabsan hidhuu dura gorsaa fi akeekkachiisa kennu. Yoo isaan didan qofa poolisiin tarkaanfii seeraa fudhate jechuunis gabaaseera.
Mootummaan Israa'el lammii biyyattii naannoo Amaaraa Gondar keessatti ukkaanfame jedhame soba ta'uu ordofee barbaacha taasisaa ture addaan kute. Lammiin Israa'el ganna 79 dhalootaan Itoophiyaa irra ta'ee Firaansis Addabaabaayii jedhamu kuni maallaqa argachuuf jecha namoota isa ukkaamsan faana walii galee akka ukkaanfame of fakkeessuu isaa tajaajilli oduu Israa'el ministeera dhimma alaa biyyattii wabeeffachuun gabaaseera. Firoonni Addabaabaayii torbee darbee akka jedhanitti namoonni isa qaban jedhaman suuraa fi suur-sagalee gabaabaa harkaa fi miilli isaa hidhamee hidhattootaan ergamaa jiru argisiisuun kan erganii turan yoo ta'u namoonni isa butan kanneen akka hiikamuuf birrii Itoophiyaa miliyoona 2.5 gaafachaa turuun isaanis dhaga'ame. Mootummaan Israa'el Addabaabaayii bilbila Itoophiyaa kaasuu didee bilbila lakkoofsa Israa'el irratti dhufu kaasuu isaa erga hubatanii booda dhimmicha akka addaan kutanis himameera. Lolli Sudaan keessatti gaggeeffamaa jiru cimee waan itti fufeef abdiin nageenyaa hin jiru jechuun miidiyaaleen adda addaa gabaasan. Gammachuu Tsaggaayee. Rakkoon namoomaa Sudaan keessatti ji'oota sadiif lola cimaa humnoota waraanaa Sudaanii fi dhaabbata mormituu humnoota deeggarsa saffisaa gidduutti geggeeffameen booda sadarkaa balaa guddaa irra ga'aa jira. Qorataan gaanfa Afrikaa dhaabbata yaada laattotaa Londanitti argamu Chatham House jedhamu keessatti miidiyaaleetti akka himanitti waraanni Sudaan gama lachuutiin hidda gadi fageeffachaa dhufeera. Namoonni baay'een bu'aa kanaatiin rakkachaa jiru jechuun dubbataniiru. Qorataan gaanfa Afrikaa Solimaan lolli hamaan naannoo Kaartumii fi magaalota naannoo ishee keessa jiru kanneen akka Daarfuur keessatti ta'aa jira jedhan. Itti dabaluudhaanis naannichatti qubsumaa fi bu'uuraaleen misoomaa barbadaa'uun gaaga'ama waliigalaa walitti bu'iinsa kanaan qaqqabe irratti dabaluu qofa kan himan yoo ta'u kanaan dura sababa waraana kanaatiin buqqa'iinsa guddaa fi sarbama mirga namoomaa hamaatu qaqqabaa ture jedhaniiru. Akka gabaasa yeroo dhiyoo dhaabbanni godaantota idil addunyaa maxxanseetti yeroo gabaabaa wal dhabdee dhiigni baay'een itti dhangala'e kana keessatti namoonni miliyoona 3 ol ta'an qe'ee isaanii irraa baqachuuf dirqamaniiru. Dhaabbanni baqattoota dhaabbata mootummoota gamtoomanii UNHCR gama biraatiin waraanni biyya kana keessatti hunda haammatee guutummaa naannichaa tasgabbii dhabsiisuu akka danda'u akeekkachiiseera. Soolimaan akka jedhanitti baqattoonni kunneen namoota biyya keessaa buqqaan miliyoona 2 kan haammatan yoo ta'u isaan keessaa walakkaadhaa ol daa'imman ta'uu ibsanii jiru. Yoo xiqqaate namoonni 1,180 ta'an biyya ollaa Chaad keessatti nageenya barbaaduuf dirqamaniiru jechuunis itti dabalanii gabaasanii jiru. Jeequmsi ji'oota muraasa darban mudate waan ammallee furmaata argachaa jiru hin fakkaatu. Walakkeessa baatii bilaarraa eegalee hoogganaan waraana Sudaan Abdul Fattah Buraanii fi mormituun isaa Mohaammed Dagaloo kan maqaa masoo Heemet jedhamuun beekamu falmii aangoof godhan keessatti jeequmsa lubbuu namaa galaafatu hedduu raawwataniiru. Haala jirutti tasgabbii fiduuf yaaliin godhame hundi fashalaa'eera. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu qaamolee wal waraanaa jiran gidduutti irra deddeebiin kan cabe yoo ta'u yaaliin giddu seenummaas milkaa'ina tokkollee hin arganne jedhamaa jira. Guyyaa kaleessaa abbaan taayitaa misooma mootummoota giddu galeessa baha Afrikaa walgahii nagaa magaalaa guddoo Itoophiyaa Finfinneetti akka hirmaatan kan affeere yoo ta'u Buraanis ta'ee Dagaloon walgahii kanarratti hin argamne. Gareen mormituu kan Dagaloon hoogganamu bakka bu'aa gara yaa'ichaatti kan ergate yoo ta'u mootummaan Sudaan ammoo guutummaa guutuutti saganticha irratti argamuu dide. Ministeerri dhimma alaa Sudaan Keeniyaan wal dhabdee kana keessatti qooda fudhattee jirti jechuun erga himatee booda hanga Keeniyaan dura taa'ummaa biyyoota giddu galeessa naannoo sanaa dhiiftutti mootummaan Sudaan marii nagaa irratti hirmaachuuf fedhiin qabu jedheera. Mootummaan Sudaan ibsa dhiyeenya kana kenneen Keeniyaan ejjennoo milishaa mormitootaa fudhattee miseensota isaaniif gaaddisa kennuun deeggarsa bifa adda addaa akka isaaniif taasiftee himatee jira. Mariin nagaa kanaan dura Saawud Arabiyaa Jiddaatti geggeeffames ji'a caamsaa keessa bu'aa argamsiisuu dhabuun gareewwan wal waraanaa jiran yeroo dhiyootti garaagarummaa isaanii irratti akka mari'atan abdiin xiyyeeffatamee ture daran xiqqeessee jira. Gorsaan garee mormituu miidiyaaleef akka ibsa kennanitti qaamoleen waraanarra jiran dhumarratti meeshaa waraanaa isaanii lafa kaa'u caalmaa tarsiimoo waraanaan isa kaan qabachuuf yaalani. Mootummaan Sudaan yeroo ammaa waraana kana xumuruu fi nagaaf dursa kennuuf fedhii hin qaban jedhanii jiru. Gorsaan siyaasaa garee mormituu hoogganaa Yuusuf Izaat haala dhiyeenya kana Sudaan keessatti mul'ate irratti ilaalcha adda ta'e dhiyeessan. Izaat miidiyaaleef akka ibsa kennanitti hooggantoonni raayyaa ittisa biyyaa Sudaan salphaatti mariidhaaf fedha hin qabanii marii caamsaa keessa Saawud Arabiyaatti geggeeffame irratti jila kana gidduutti dhukaasa dhaabuuf waliigaltee irra ga'amuu dubbatanii jiru. Haa ta'u iyyuu malee ajajoonni waraana kibba biyyattii irraa dhufan araara kana diduudhaan Sudaan marsaa jeequmsaa keessatti akka qabamtu taasisaniiru jechuun dubbachaa jiru. Humni qilleensaa dhukaasa dhaabuu mallatteessinee osoo jirru bakka hundatti haleelaan irratti geggeessaa turanis jedhanii jiru. Qorataan gaanfa Afrikaa Soolimaan akka jedhanitti bu'uurri wal dhabdee kana keessatti waa'ee siyaasa waa'ee dantaa dinagdee yeroo dheeraa caalmaa humni waraanaa Sudaanii fi gareen mormituu hojjechiistota gurguddoo lamaan waan ta'aniif bu'aan wal dhabdee kanaa tilmaama kamiin iyyuu lafa kaa'uun daran rakkisaa taasisa jedhanii jiru. Humni waraanaa Sudaan deeggarsa biyyoota naannichaarraa baay'ee waan argatuuf akkasumas neetwoorkiin loojistikii fooyya'aa waan qabuuf Rohaaniin yeroof harka olaanaa qabaachuu mala. Dabalataanis Dagaloon yeroo filannoon dhumarratti geggeeffamu hundatti aangoo mootummaaf dorgomuu waan barbaaduuf wal dhabdee kanarratti duubatti deebi'uu hin danda'u jechuun Soolimaan xiinxalanii jiru. Haa ta'u malee wal dhabdee kana injifatanis mo'amanis maqaan isaanii duraanuu baay'ee miidhame
jedhamee waan tureef saanduqa filannoo irratti deeggarsa guddaa argachuu hin danda'an jechuun xiinxala isaanii keessatti ibsanii jiru. Miidiyaaleen hedduun bakka bu'oota mootummaa waraanaa Sudaan waliin gaaffiif deebii taasisuuf gaaffii hedduu dhiyeeffatanis hanga ammaatti hin milkoofne jechuun Dooche Veleen gabaasee jira. Kan daawwachaa turtan wiirtuu miidiyaa irraa oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata ture. Nu daawwachaan waliin turuu keessaniif hedduu isin galateeffannee wiirtuu miidiyaa irraa qophiilee afaan waliin turtii gaarii.